بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا كبجم توتا وردف توتا سجنتا كنا كنتاتن حواسكينا كان مسلما أقسمس جالتم توتا كبجم توتا وردف توتا سجنتا كنا كنتاتن لم يوانكينا ورا أمنتي إسلاماتنا على جرتن الشمع هركفون سنين جرا أكما بيكمو برومسا اتفوفاتا داندين سري يوم إفا كتاتو كفا ولوجه الله اللي دبرسون كنا نيادتهم ويا هداس في ربي كنا تأي كتاتو كفا با داندين سري يوم إفا جرو سنين كبار الفجرة هنگت عمره سجنتاتي تي كاما قلبي كيسن ناف كنوداف هردف في كيسن تاسيسا سنين جرا أكما بيكمو كتاتو كفا كيستي إنتو أمانتي أتي هردفتو كنا أكا هردفتو سي أجاجي غافي جروف namni deebisaa kaleessas har'as amma boodas qabu hawaasa muslimaa malee hin jiru jennee ragaadhaan suuraa 39ffaa aayata 54 suuraa Zumar keessatti wa aslimuu lahu rabbiin naaf masakamaa naaf ajajamaa muslima ta'a jedhee akka hawaasa warra rabbitti amani rabbiin akka ajaje islaamummaan amantii fedhiidhaan namni maqaa moggaasee maqaa itti baasee hordofu osoo hin taane amantii rabbiin dhabamarraa ilma namaa argamsiise kaseera bulmaata jiruuf jireenya ilma namaatii kenne amantii tamiin akka hordofuu qabullee akka rabbiin ajajee ajaja rabbiitiin akka hawaasni muslimaa amantii bareedduu islaamummaa tana akka qabate laallee dabarsuun kennaa ni yaadatama. Rabbiin amantii diin bareedaa islaamummaa tana qabadhaa wa aslimuu lahu rabbiin masakamaa muslima ta'a jechoo qofa osoo hin taane islaamummaa dhalli namaa qabatee ittiin milkaahuu danda'u ka xurreen milkii isii malee hin jirre eega himee ka'ee boodas islaamummaa tana qabatanii keeysaa bahuu yookaan islaamummaa tana yeroo muraasaaf ani muslima jedhanii uf himuu osoo hin taane namni jiruu duniyaa tana irraa gaafa godaanus islaamummaa malee akka duniyaa tanarraa du'ee asirraa hin deemne rabbiin itti gaccimsee dhaamsuma suuraa eegana ammallee Zumar keeysatti dhaame san suuraa Al-Imraan keeysatti suuraa 3ffaa aayata 102 irratti eeganaanuuf dhaame rabbiin quraan isaa keeysatti maal jedha yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi jedheet walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa warra rabbitti amantaniho yaa mu'mintoota yaa warra waan itti amanaa jedhamtan hunda haga humna keeysaniitiin itti amantaniho rabbiin sodaadhaa Allahu sodaadhaa haqa sodaa isaa sodaa rabbiin sodaatamuuf malu rabbii keeysan sodaadhaa eega jedhee booda rabbiin walaa tamuutunna akka hin duune maal malee illaa wa antum muslimuuna haala muslima taatanii malee islaamummaa tana irra jiraattanii isii irratti gadi dhaabbattanii isii irratti sabattanii isii haala eeggattaniin duuti isinitti haa dhuftu malee haala isin islaamummaadhaan ala baatanii jirtaniin duuti akka isinitti hin dhufne islaamummaa tana irratti haala isin dhaabbattanii isii tana irratti jiraattaniin duuti isinitti haa dhuftu jedhee rabbiin eegana ammallee qur'aana isaa keeysatti nuuf hime jechuudha. Kanaafuu islaamummaan hawaasni muslimaa kan amantii bareedduu tana qabateef waan fedha lubbuu isaa yookaa dhaalmaa akaakayyuu fi abaabayyuu abaabilee maalii jedhuun osoo hin taane wa aslimuu lahuu مسلمة تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيغانا الرت حال جرتنين إسلام ما الرت حال جرتنين إسي الرت حال إيغتنين إسي الرت حال أبتنين إسي الرت حال سبتنين إسي الرت حال جرتنين ملي دوتي إسنتين أفنين
إسلام من على نمني به يو كربي والقه تاتي قطعات ربي تسا إيقتا سلبنا تسا إيقتا جهنم كيستي غندا سلبنا سن كيسا نمني أبسون دندو أجت أمو إيغانا أمالي تمسي علمنا ما أرغتو دندو توكو هنجرو إسلام من على amantii bareedaa kanaan ala duutaninaan wal hin gahina muslima taatan malee hin du'ina. Don't die except as a Muslim in submission to him. Rabbii masakamtan malee muslima taatan malee hin du'ina jedhe rabbiin qur'aana isaa keessatti suuraa sadaffaa ayata 102 irratti rabbiin nuuf himee jechuudha. Kanaafi wanni namni kamuu beekuu qabu maali? Gaafii matana eennutu amantii ati hordoftu kana akka hordoftu si ajaje jettanii osoo nama biroo ka gaafattan taate fakkeenyaaf warra muslima hin taane warroota amantii kiristaanummaa irra jiran dameewwan garagaraa kiristaanummaa jalatti pheenxees ta'uu danda'a, kaatoliikis ta'uu danda'a, ortodoksii ta'uu danda'a, mulu wangeelii ta'uu danda'a, jehoovaa ta'uu danda'a, warra kiristaanummaa alaa yahuudota ta'uu danda'a yookaan aadaa warra eegana ammallee waaqeffattoota ta'uu danda'a, budiizim kafeetan eennutu akka amantii yeroo ammaan tanaa ati hordofaa jirtu amantii ati ofiin himtu kana akka hordoftu si ajaje osoo jettani tokkoon nama biiliyeena 8 keeysaa muslimni olumusti gara biiliyeena 2 biiliyeena 6 fi achii ol ka jiru rabbitun ajaje waaqatun ajaje jedhee tariitii sayyaaliif jechoonni malaa ila ragaan isaa kitaaba kakuu moofaa yookaa haarawa boqonnaa kana lakkoofsa kana jedhee namni deebisuu danda'u as durallee hin argamne kana boodallee hin argamu jechuudha. Kana yeroo jennu eegana ammallee amantii nama biroo qeequuf yookaan xinneessuuf osoo hin taane namni amantii hordofu irratti eennutu akka amantii ati hordofaa jirtu kana hordoftu si ajaje jedhanii kan rabbi tuna ajaje eegana jedhee ragaan isaallee akkana jedhee namni dhiyeessuu danda'u muslima qofaa jechuudha. Kanaafu tariitii namoonni islaamummaan ala jiranii warri gaafii kana meeti ragaan jedhanii nan gaafatanii qofaaf yeroo ati amantiin kan kee maali amantii akkanaati eennutu si ajaje waaqa ragaan jira cim achumatti balbalti harkaa eegana paasordiin isaa harkaa cufamee gonkuma deebisuu yaaluu miti yoo tariiti ammoo mee warroota abbootii amantii keenna kanaa ol jiran isaan tarii beekuun ni mala gaafadhee deebi'a jedhee achumaayyoo dheefataate malee tokkoon ilma namaa kadachii duniyaa kana keessa jiru kan amantii islaamummaatiin ala jiru amantii garagaraa hordofu eennutu amantii ati hordofaa jirtu tana akka ati hordoftu si ajaje jedhaniini waaqa jedhee ragaadhaan kan dhiyeeffatuu danda'u as dura sin argamne ammas hin jiru kana booddeellee hin jiru kana beekuun barbaachisaadha. Kanaafu islaamummaan amantii ajaja rabbiiti warri rabbii masakame yookaan muslimni hordofuudha malee amantii akkuma namni biroo fedhii ufiitiin maqaa itti baafatee moggaafatee ani akkana jedhee ufii waamu akka hin taane addunyaan guutuun beekuun barbaachisaadha. Ammas kana irratti dabalataan akka hubannoo isiniif ta'u islaamummaan amantiin bareedaan rabbiin qabadhaa hordofaa eegana isii tana irratti haala jirtanii malee duutanii naan wal hin gahina jedhetuni amantii rabbiin ilma namaatiif jaalateedha. Amantiin addunyaa tana keessa jirtu takku amantiin addunyaa tana keessa jirtu takku tajaalala rabbitu jaalate waaqatu nuu jaalatee amantii tana qabanne kan jedhan takkallee hin argamnellee as boodas hin argamtullee jechuudha. Kanaaf amantiin rabbiin ilma namaatii jaalatee fi amantiin dhugaa ta'uu ragaa qabdu amantiilee 10,131 keessa amantiin amantii rabbiin ilma namaatii jaalate amantiin amantii rabbiin ilma namaatii filate jedhanii taragaan itti dhiyeeffatuun danda'amtu islaamummaa qofa. Ammas suuraa 5 suuraa maa'idaa keessatti
آيات سديرة ربي مالجر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إيجاسي هو ورديت لكم الإسلام دينا قويا هجيد آمنا ربين إرقما إساتين قويا هدا دين إيغانا أمانتي كيسان إسنيف قوتيرا شريعة قوتمتو إسلام من أمانتي إيغانا أمالي سيرا قوتما كان هير إني كيسا هنجر نعما وانك يلي إسن الرتد أنقلاسي ورديت لكم الإسلام دينا أمانتي إسلام مالي إسنيف فلات إسنيف جالات تكو أمانتين دنياتنا كيسا جرتو تواقني ورديتو إيغانا أكسي واقعيو إجزابيرين إيبالون إسنيف جالات إسنيف فلات أمانتي أقبات إسن أجاجة irratti duutan malee naani waliin gahina isinii dhaame jedhe takku addunyaa tana irratti hin argamtu jechuudha. Kanaaf amantiin islaamummaa amantii eeganaa rabbiin isii guute. Ta eeganaa tola ufii rabbiin gabroota ufii irratti dhangalaasee amantii bareedduu jaalatamtuu filatamtuu ta'uu isii mirkaneessee waradiitu lakum al-islaama diina rabbiin jedhe islaamummaa malee amantiin takkuu duniyaa tanarra jirtu eeganaa hiree tana hin arganne jechuudha. Akkasuma ammallee suuraa sadaffaa ayata 19 irratti rabbiin inna diina inda Allahi al-islaam. Diin dhugumatti amantiin rabbii kenne bira fudhatama qabu. Kanamni yoo isii qabate jiruu duniyaa tana keessattillee ittiin milkaa'u aakirattillee jannata rabbii ittiin dhaaluu danda'u islaamummaa qofaa. Kanaafuu amantiin rabbii kenne biratti fudhatama qabdu amantii islaamummaati jedhe rabbiin. Amantii kamuu gaafatanii lakki amantiin egzaaberii bira fudhatama qabu kana Mr. X, Mr. Y, Mr. Z, Mr. akkasii yoo jedhame lakki islaamummaa miti amantiin biroollee ni jirti isin tuquba hin qabne malee boota akkanaatitti buqannaa kana keessa lakkoofsa kanarratti waaqayyoon biratti amantiin fudhatama qabu amantiin jaalatamaan amantiin dhugaa amantiin ilmi namaa hordofuu qabu amantiin milkii ittiin argatan amantiin sirrii jedhamtee eegana ammallee himamte hin jirtu jechuudha. Kanaaf warroonni hiree bareedduu tana argattan rabbii tola bareedaa kana isinirratti oole galateeffataa warroota hiree kana hin arganne kan amantii rabbiin ilma namaa akka hordofu ajaje ka eegana ammallee amantii rabbiin isii osoo irra jirtan malee du'inaa jedhe amantii rabbiin jaalate amantii eegana rabbiin amantii sirriiti qabadhaa jedheen ala jiran kana gara xurree rabbiin jaalatee fi karaa sirriititti akka waamicha taasiftaniin asumaan isi yaadachiisa. Barumsa keenna kutaa tokkoffaaf baa haala kanaan erga golamne booda kutaa lammaffaa barumsa kana wal fakkaatu bareedaa isiniif qabadhee hanga dhufutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.